يا الله تهانسيكو فاموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نسر الدين. يا الله تهانسيكو فاموتين خلق كوني. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota chaanala Suusiyee Zeenuu jalatti argamtan hundumti keessan osoo amantiidhaan adda isiniin godhin nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabuun isiniin ja'a. Akkasuma kan salaamata isin gaafataa jirtu ani faaya Oromooti kanan beeynesi. Akkasuma har'aan tana kan itti argamnu mana Suusiyee Zeenuuti. Mana Suusiyee Zeenuutti maaliif argamtan jechuun keessa hin oolu. Wanni nuti asitti argamneefis obboleettiin teenya Suusiyeen akkuma beekamu torbee kana keessa moonii taatee warra yuutuubiin simatamtee miseensa yuutuub taatee jirti. Akkasuma nutis gammachuu isiirraa hojjetuudhaaf mana isitti argamna. Isinis waan nu keessummeessitan isinumaatu beeka. Akkasuma gaa isin waan nu keessummeessitaniin laayikii fi sheerii qofaan nu keessummeessadha. Ammoo Suusiyee waan nu keessummeessituun isiitu beeka. Isinis gaa intala Abbaa Jifaarii waan ta'eef intalti Abbaa Jifaar waan nu keessummeessituun ni eeyina. Irra guddaa warri Abbaa Jifaar kun bunaan nama keessummeessa. Wallee isinis ammaan tana buna nuuf qopheessu jirti natti fakkaata. Akkasigaa akka buna nuuf qopheessitu abdiirraa qabna. Isaan qofa warra Abbaa Jifaar qofa osoo hin taane Oromiyaan guutuun buna ni barbaaddi ni jaalatti. Ammootu warri Abbaa Jifaar kun hedduu nurra jabeessanii akkasii inshaallah meegaa mana Suusiyee Zeenuu kana dhufnee jirra. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa. Akkasuma gaa laayik sheeriinis nu jajjabeessa. Obboleettii teenyas bira dhaabbadhaan isiniin ja'a. Akkasuma obboleettii tiyya Suusiyee baga gammaddee baga firii dadhabina keetii agartee baga gammachuu kan kee kan yeroo dheertuu itti ifaajje agarteen siin ja'a. Maaliifi namni yuutuubii dalagu dadhabbii isaa haga inni nama dadhabsiisu nama yuutuubiitu beeka. Warra yuutuubii dalaguutu qofaatu beeka jechuudha. Dhugaa rabbii yuutuubii dalaguu waan salphaa miti. Namni gisee akka laalu waan salphaa nama fakkaata. Keessaafuu nuti warra ganaa namni nu beekin kuni nama biratti beekamtii yoo qabaatan malee ganaa nama biratti jechuudha waan takka akka nama biratti mul'attu waa hedduutu si barbaachisa. Kanaafuu nuti kan jiru biyya ormaati. Viidiyoo akka barbaannetti dalaguu hin dandeenyu. Akka mijjeeffannetti gaafa nuti manuma hirriibaa keenya keessa teenyee wayitii hojii keenya finnee hirriiba gurfaa keenya galee mana keenya gaccufannee nuti viidiyoo waraabna jenne waafaa fudhanne jennee hulaanuudhaanii jechuudha. Kanaafuu waa hedduutu nu mudata. Saniifuu waan takka viidiyoollee waraabuu hin dandeenyu, waan babbareedduu gadhiisuu hin dandeenyu. Waa hunduu biyyuma ifiitiin tolti yookaan biyya dimokiraasiitiin tolti. Namni biyya dimokiraasii jiru akka barbaadetti waan sammuu isaa itti amante godhee fedhuu ala bahee viidiyoo bareedaa waraabbatee akka barbaadetti dalaguu danda'a. Garuu nuti keessafuu warri mana namaa keessa dalaguu kun jiru gabrummaa keessa jirra waan ta'eef kanuma keessa teenyee dhugaa rabbii haala kanaan jechuudha. Meeshaa madaamii waliin qo'aa asii madaamii mataa nu naannessaa yuutuubii kanaanis asii waliin rakkataa mataa shirnu godhaa jechuudha. Kiroomii keessa halkanii guyyaa dhaabbannee halkanii guyyaa keessa bulaa jirra. Kanumaafuu Suusiyyeetii baga rabbi kiroomii keessaa si baase baga rabbi dadhabina firii kan keetii yookaan dalagaa firii kan keetii argarte. Namni tokko waan takka dalagee firii isaa yoo argate hedduu nama gammachiisa. Saniifuu baga gammaddeen siin ja'a. Baga gammadde inshaallah. Kun ka duraati. Kan itti aanullee rabbiin inshaallah walitti siif haa dhaabuun siin ja'a gammachuu. Maaliifi moonii ta'uu qofti gahaa miti. Waa hedduutu si eeggata, waa hedduutu sirraa eegama. Ni seenti malee hin xumurree ganaadha.
Kanaafuu nama waa hundaa injifatee bakka guddaa ga'ee yeroo gabaabdutti bakka guddatti mul'atu rabbi si haa godhun siin jaa. Akkasuma chaanalli keetis chaanala guddatee chaanala faayidaa chaanala saba kee bal'aa gargaaru chaanala miskiina gargaaru chaanala yatiimaaf ta'u si bira kutee jechuudha. Rabbi si haa godhun siin jaa inshaallah. Haguma biyya namaa kana jirru malee gaafa biyya keenya galee waan dalaynu nutu beeyna. Saniifuu inshaallah jabaadhu baga waytii kana geessan siin jaa. Baga rabbi si gammachiise suusiyyeetiyya. Dhugaa hedduu takkan si gammadee. Akkasuma gammachuun kun xiqqaadha. Kanaa olii rabbi si haa gammachiisu. Akhiraa fi duniyaatti illee nama gammadu rabbi si haa godhun. Saniifuu wallaahi dhugaa hedduu takkan gammadee jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya warra isii cinaa dhaabbattanii kiroomii keessa waliin turtanii waliin bultanii as isii geessanii hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Isiin kophaa isii isin geenye obboleettiin teenya ifii qofa jechuudhaan namni namaaf gaachana waan ta'eef namni kophaa bakka takkaa gahuu hin danda'u. Namaan malee bakka takkaa gahuu hin danda'u. Saniifuu warri isii cinaa dhaabbattanii kiroomii keessa wajji bultanii waliin rakkattanii akka isin bakka kana geessu taatan gootan jechuudha. Hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Ammallee haaluma kanaan jajjabeessaa akka isin guddattee bakka guddaa geessu cinaa dhaabbadhaa. Akkuma boruu duraan cinaa dhaabbachuu turtan daran cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa. Kanuman isin dhaammadha. Kanatti aansuudhaan obboleettii teenya Suusiyyee inshaallah bara hojii gaarii siin jenna. Maaliifii namni tokko waan takka hin dalaga jee gaafa lafaa ka'e jabaatuu qaba. Jabaadhu mudhii ka'e hidhadhu siin jaa. Akkasuma inshaallah meeqa hordoftoonni keetii fi atis waan nu keessummeessitaniin isintu beeka. Hordoftoonni kee like share fi subscribe nu keessummeessanii ati garuu immoo waan nu keessummeessituun bunaan akka nu keessummeessitu abdii sirraa qabna. Maaliifii atis intala Abbaa Jifaarii waan taateef warri Abbaa Jifaar kun buna jaalata waan ta'eef akka bunaan nu keessummeessitu abdii sirraa qabna. Akkasuma inshaallah obboleeyyan kiyya waan haga ammaana dhaggeeffattaniif galatoomaa hedduu takka naaf galatoomaan isiniin jaa. Isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Akkasuma obboleeyyan kiyya wal guddisuu irratti wal jabeessuu irratti jajjabaadhaan isiniin jaa. Akka guddannee bakka guddaa geenyu akkasii nagaan naa tura hanga yeroo biraatti walitti.